Mee har'a mudannoo yeroo ijoollummaa kootii na mudate tokko xiqqoo ishee irraa isin taphachiisa. Mudannoon kun mudannoo yeroo baay'ee deddeebisee anaan na kolfisiisuudha. Egaan akkuma beekamu ani akkuma nama tokko baadiyyeetti dhaladheen baadiyyeetti guddadhe. Garuu guyyaa tokko akka carraa ta'ee obboleessa koo tokko waliin magaalaa baane. Inni immoo naggaadeedha. Sababiin guyyaa sana itti magaalaa ba'eelleen uffata naa bituudhaaf uffata narratti ilaalee anaa bituudhaaf magaalaa na fudhatee ba'e. Inni immoo naggaadeedha. Kana malees dhimma biraatiif ba'e hojiin isaa shaqaxa. Magaalaa dhaqnee uffata naaf bitee magaalaan sunilleen Arjoo Guddattuu jedhamti. Godina Wallagga Bahaatti argamti. Erga uffata naa bitee booddee goddanyaa isaa tokko bira geessee na kaa'e. Namichi inni bira na kaa'e kun ammoo hamma meeshaa walitti qabatutti bakka sanatti meeshaa walitti qabatee bakka sanarraa konkolaataatti fe'ataa jechuudha. Namichi kun immoo dambanyaa isaati mana uffataa qaba namichi. Namicha kana bukkee na kaa'e dhaqee man barandaa taa'e egaa. Amma inni meeshaa bitatee dhufutti asuma barandaa kanaan taa'ee isa eegaa jira. Barandaa kana immoo ashangulliitiin jira. Roobootii kan dhiiraa jiru, ashangulliitiin kan shamarranii jiru, uffata itti uwwisanii hundumti isaaniitu nama fakkaatu akkasitti dhadhaabbatu. Ani immoo yeroo jalqabaafan arge beekaa ashangulliiticha. Yeroo jalqabaafan arge baay'een ilaalle qa maaliif magaalatti ija babaasanii waan ilaalan gorsa jedhan baadiyyaa fudhadhee waan hin deemeef kanaan duras dhagaa waan tureef ija koon babaasne xiqqooma ishee akkas jedheeman lafuma ilaala. Otuman achi taa'ee obboleessa koo eeguu salaanni asrii ga'a. Abbaan manaa asuma barandaa kanatti na dhiisee mana keessa ol galee salaatuu jalqabee gaafa inni salaata hidhatu namni tokko wayii dhufe uffata bitachuudhaaf dhufe uffata akkas jedhee keessa deemee ilaalee anaan immoo ijoollee uffata sana gurgurtu waan ani itti fakkaadhee fi gurba yoo inni kun meeqaa naan jedhe nan callise gurba maali inni kun meeqan dubbattu naan jedhe manni kan keenyaa miti ijoollee sana gaafadhuun jedheen manni kan isaaniiti isaantu gurgura. Ashangulliitiidhaan baana bara. Siigalee ashangulliitiin inni tokko akkas jedhee dhaabata isheen tokko immoo akkas jettee waan dhaabattuu fi ijoollee namicha kanaan se'e manni kan isaaniiti mana isaanii eegaa jiruun se'e isaantu gurguraa isaan gaafadhuun jedhee manni kan isaaniiti. Eenyu faameerree ijoolleen jennaanii kunoo isaanii jedhee gaafan itti argisiisu namichi immoo nama guddaadha naqqee natti kolfe. Mudannoon koo kana fakkaata. Abbaan mana sanii amma ammatti ulee kanaan naree jechuudha gaafa na argu. Paartii biraa qaba.